Hashamaa akkamitti hordoftoota kabajamtoota chaanaalii YouTube kanatti jalatti argamtan nagaa waaqessan kaawwayyuutu jecha egaa boqottoota lammiiwwan keenya jechuudha waaqayyo gooftaan lubbuu isaanii hamaaru egaa akkuma beekamu balaa tasaatiin kan boqotanidha barsiisota akkasumas immoo doktoroota jechuudha egaa hojjettoota mootummaa akkasumas namoota hedduudha እንግዲህ University Metropolitan Barsiisota. Barsiisota Dr. Kaffal Waraaq amma beeku. University Metropolitan Barsiisota. University Metropolitan Barsiisota Dr. Kaffal Waraaq amma beeku.
lagatti qajeeluu lubbuun namoota darbee ciniin jira. Bakki sabsibee Hoshaa jedhamu kun waggootaaf kan namoonni hedduu itti dhumanii fi balaa konkolaataatiif sababa guddaa bakka ta'e akka ta'e jiraattonni ganda sanaa dubbifne ragaa ba'anii ciniin jiru. Amma ammaatitti makiinaa 33 kana waliin kaseenee makiinaa guddaan nama baay'ee fe'ee seene kana waliin makiinaa lama jechuudha. Gubbaa irraa osuma fiigichaan dhufu bararaadhaan hin argu shufeera lafan beeynetu jira. Karbiin isaallee likkii malee hundarra karbiin isaallee maramaadha. Akkuma fiigichaan dhufu makiinaan osoo tireeniin diduu yookaan rakkoo isaa osoo argamu osoo hin taane makiinaan fiigichaan osomaa jiru natsaa osoo jiru wayita silaa karbii irra ga'ee hin qabadha yeroo jedhu achuma irraa zallaleetiin laga bu'aatiin waan jiru. Gargaaraan inspektaraa gammachuu annootaa qindeessaan tiraafika aanaa Adaabbaa akka himanitti balaan konkolaataa amma barsiisota yuunivarsiitii Madda Walaabuu irratti mudate kun sababoota lamaan ta'uu akka malu eeranii jiru. Sababni balaa kana teestiin akka odeeffannoo namoota hafe irraa odeeffannoo fudhate teestiin hojjechuu dideeti mariin qabamuu dadhabe. Waan qabamuu dadhabeef kan dhufee namni hagana balaan ga'e. Daandiin karaa kanaa gizee maraa hin haasawaa gizee maraa haasofna ilmi namaa lubbuun namaa laga kan akka yoo fakkaatamaa miti kadhu. Pirezidaantii yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmad Khalil yuunivarsiitichi dameewwan barnoota 5 Shaashamannee fi Dodola dabalatee barnoota 7 kan itti kennamu ta'uu himuun barsiisonni akkuma durii hojii idilee isaanii